Eessaa dhuftan? Ganda Faayisaa. Mee maaltu isinii ta'e? Argati afurii na kondo naannoo akka bishaan dhugu manni akkiin iddoo argina namni ka'annaa iddoo argina namni akkiin argina kutee kaanserii garaachaa qabdaa itti nyaachuu hin dandeessu dhuguu hin dandeessu waan gooti qabanii yoo gaabaqsinee yaala jenne ilmeen kee sokkeera eegas hin qabnaan jedhanii abdii kutadheesuman taa'u immoo ani beeku midhaan kun immoo dana fiddee naa galmeessitee Gada gaafa roobii dhufee mana kaasaa kanatti qaadhee taa'ee waa dhufachuu hin danda'u, dhaabadhee waa dhufachuu hin danda'u. Isaa adda dhufe takkanan taa'a, takkanan jilbeenfadha. Mana kanatti naa kadhattanii bishaan afurii kan hin dhumee midhaan nyaanne bishaan sana kaafudhee dhugee faayyee galee kana keessaa bahee midhaan nan nyaadhee bishaan nan dhugee nan rafee nan bulee. Isaan abdiitti kuteetti waaqa jirta jedhee abdii naa godhee waaqayyoon naa galateeffadhaa kan galateeffanne sandaarraa nama hiikusatu nama oolchu. Haleluuyaa. Ameen, ameen, ameen. Hindi natam saba ko. Haleluuyaa. Ameen. Dhageessaniittu ji'a meeqa? Ji'a afurii namni midhaan miti bishaanii sama jiraatu ji'a afur akka tayyaatti sin beeku. Ijoollee midhaan hojjeta akkatti ijoolleen raasiru mana kiimii ta'e makiinaa wanna geessu. Yoomi kan sin gola kadhataa galtan harmee? Gada gaafa roobiiti. Ishii maaluma sanatti bishaan dhugdanii? Mana sanatti bishaan dhugee mana sanatti ni hiikamee. Baheeraa bishaanitti? Lakki waan tokko hin taane. Si gubeeraa isa si guboolta? Lakki nan gubne deessa mana dhiisee. Ishii gaafasuma galtee raftaa sin jedhe waaqayyo raftee tagaafas. Rafee ergasi gooftaa galatu kun rafeen bulee. Haleluuyaa, haleluuyaa, haleluuyaa. Okay, ilaa amma namni hundumtuu akkasiin bartaniif isanii samaraayis gochuun barbaada. Ji'a meeqa? Ji'a afur ilaalaa. Ji'a afurii fi midhaan hin nyaanne, bishaan hin dhugne, dhaabbatanii waaqessuu miti, taa'anii waaqessuu hin dandeenye. Waan tokko gochuu hin dandeenye jechuudha. Ilmee obbolitti akkam ture waan isaan irraa kaatanii yoo jiraate waan itti dabaltuu qabda. Warri itti dabaluu warri yaala kan dhaqii jiru dhuunfaa geessineerraa hospitaala geessineerraa kaanserii kanaan qabamtee umurii kana yaalamuu dandeessu sokteetti waan ta'eef isheen hin danda'amu waan ta'eef waan amma isheen jiraattu bichaatti waa isheen barbaadde bichaa godhaa jedhan bara yaalaati jechuudha. Hin danda'amu inni qabe danda'ameera. Achiin galle malee hakkeenyu hin danda'amne sun hin danda'ama amma. Jedhame hin danda'amu jedhamee ture jedha. Har'a garuu maal ta'eedha? Dabalataan taameereedha dabalataan. Kottu warrumti hibboo fi danduftan mee amanaa madaqiiqaa tokko mee hin danda'amu inni jedhame jedhame. Waaqayyoon maal ta'eera? Hankee isaarra hin danda'amu. Mee abdiidhaan taa'e hin danda'ama jedhama lafaa. Ameen haleluuyaa. Amma baay'ee duukaa rakkattee dhala waan ta'eef baay'ee duukaa gatii kaffalte. Gattee ma nyaatte gaafa sana moo akkam? Gattee nyaatte duraanii yoo hubdu baadii hojjaate xixiqqoo waan akka akka isaa kan maftee na gubattee iyyiti bishaan yoo kan mafteessi bishaan isheen guba akkan taa'aa bulti guyyaa siin teessu siin ciiftu siin dhuga canna qabdi bakka isaan booddee as dhufnee gaafa facaasee galmeessee isheen taa'uu waan hin dandeenye garuu galmeessee. Sagantaa dhuftanii turtan? Taa'uu waan hin dandeenyeef galtanii fudhattanii? Isaan booddee galmeessee galee roobii ganama fidee isaan booddee gola kanatti kadhatamee fi achumatti bishaan dhuge nama bishaan ayilaatii tokko dhugee fixxee asuma agabbaatee nyaata bitee feennaan nyaata nyaatte iddoo waan tokkotti dhagaa. Sabni waaqayyoon galata qaban garaa keessanidha. Namni galata qabu yoo jiraate haa dabalu ammayyuu. Okay, ergaa qabduu lafa kanaaf. Yeroo lafa kana dhuftanii wanti hin danda'amu sitti himame karaa kamiyyuu akka waaqayyoodhaan hin danda'ama waan ta'eef amantiidhaan kottaa lafa kana fayyaa isinis argaa dhuga baatii keessatti dhagottaan jedha. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u isa siin fayyise biraa hin hafiina dhaqaa nagaan dhaqaa abbaa keessan biraa hin hafiina.